Nageenyi keenya kabajaa fi jaalala bakka jirtanitti sinaa ga'u kabajamtoota hordoftoota miidiyaa keenya miidiyaa Soofumar bakka jirtanitti nageenyi keenya sinaa ga'u kanneen biyya keessaa fi biyya alaa ta'uudhaan miidiyaa keenya hordoftan torban akkamitti darbe qophiiwwan keenya darbanoo akkamitti ilaaltaniirtanii yaadota keessan nu qaqqabeef guddaa isin galateeffanna kanneen sirreeffachuu qabnus immoo mari'annee jirra gara fuulduraatti caalaatti isin gammachiisuuf isin bashannansiisuuf immoo abdii guddaa qabna karoora guddaas qabna egaa har'a akkuma baratame keessummaa tokko as istiidiyoo keenyatti qabannee dhiyaanneeti jirra keessummaan keenya har'a immoo barreessaa barsiisaadha akkasumas immoo yeroo ammaa kanatti egaa kaadhimamaa PhD'ti barnoota isaa itti aanus itti fufeeti jira asii har'a istiidiyootti affeerannee muuxannoowwan isaa mudannoowwan isaa fi akkasumas immoo yaadota isaa bibilchaatoo ta'an isin biraan ga'uuf jirra hanga xumuraatti akka nu wajjiniin turtaniif gamanumaa isin affeerra keessummaan keenya har'a egaa Dastaa Alamaayyoo Qana'aati baay'een keessan kan beektan Dasee Aleeksiin beektanii baganagaan dhufte anaa dhufu baganagaan eegdafadha egaa Daseenis baganagaan dhuftee jedhee jira kitaaba keerraa haakaanuti kitaabni kee loojikii jedhu kitaaba loojikii afaan oromootiin barraa'ee isa jalqabaati kitaaba kana barreessuu keetiin bu'aa maal fidee jettee yaadda? Karaa maallaqaatiin immoo karuma hundaanu egaa kitaabni an barreesse kun bu'aa inni fide karooran barreesseef irraa yoon ka'e ibsuun danda'a jedheen yaada. Akkan barreessuuf jalqaba kan naka kaase barsiisaan ture kitaaba sana barreessuu koon dura yuunivarsiitii Direedhaawaan ture. Yuunivarsiitii Direedhaawaa yeroon ture loojikii man barsiisaan ture. Akka koman koorsii yookiis koorsii barattootumti dipaartimentii hunda jiran fudhatanii jechuudha. Yeroo sana nan laalan ture ijoollee keenya yeroo barsiistu gaa ijoollee naannoo garaagaraarraa dhufan barsiistaa naannoo Amaaraarraa Tigraay Oromiyaa Kibba kanarraa naannoo hundumaatti ijoollee dhuftedha yuunivarsiitii keessatti kan itti argitu. Loojikiin immoo barnoota salphaa barnoota yeroo yuunivarsiitii jirtu qofa si fayyadu hin taane yuunivarsiitii maallee baatee jiruuf jireenya kee har'aa borii keessatti wanta baay'ee si fayyadudha. Egaa ijoollee keenya barnoota salphaa kana garuu immoo baay'ee isaan fayyadu kana ijoolleen keenya akkamitti fudhachaa jiru yeroo barsiisnu jedheen laalan ture nan gamaaggaman ture. Yeroo barsiisnu afaan Ingiliffaatiin barsiisna. Medium of instruction yookiis immoo afaan barnootaa afaan Ingiliffaa waan tureefi. Egaa qabxii isaanii sin laaltaa daree keessatti gaaffii gaafattoonni sin laaltaa. Akka referensiitti immoo yookiis immoo akka kitaabilee wabiitti ijoolleen keenya kun maal fayyadamaa jiru gabaarra maaltu jira jettee gaafa laaltu afaan Amaariffaatiin kan barreeffaman yeroo sanatti kitaaba tokko nan beeka Freshman Logic jedha Ingiliffaaf Amaariffaanidha kan inni barreeffame. Ijoolleen keenya immoo yoo inni nuti daree keessatti barsiisnu galuu fi baatee gadi bahanii maalirraa waan dabalataa immoo beekumsa dabalataa argachuu danda'u jettee gaafa laaltu homaa tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf yeroo immoo dhufanii dhuunfaadhaan daree keessatti yeroo Ingiliffaan barsiisu badaan galuu fi gaafa immoo dhufanii dhuunfaadhaan nattaasa'anii afaan Oromootiin kana jedhee gaafan ibsuu fi hin galaaf ijoollee kanaaf. Sanuma sana laaleen tarii ijoolleen keenya kuni utuu waan irraa afaan isaaniitiin waan irraa dubbisan qabaatanii barnoota kana sirriitti hubachuu danda'u. Barnoota sana sirriitti hubachuu isaaniitiin immoo barnoota sanatti qabxii gaarii fidu. ABCDdha qabxiin kan jiru amma F'tti. Namni tokko B waan fideef utuu A fiduu danda'u B yoo fide gara fuulduraatti carraa hojii irratti maal irratti dhiibbaa irratti geessuu danda'a. Yoo immoo A fida ta'ee hubatee qabxii gaarii fiduu danda'a jedhee waan hin yaadeef isa yeroo mana barumsaa keessa jiranii duwwaatu hin taane achi ba'anii gabaa irratti carraa hojii carraa garaagaraa tokko akka argataniif jiruuf jireenya isaanii borii immoo akka ittiin qajeelfataniif sana yaadeen afaan Oromootiin loojikii qopheessuudhaaf jalqabee kaka'ee egaa namoonni hammi kitaabni sun bira ga'e waan yaade kana hubataniiru jedhee man amana. Kanaaf bu'aan argame maalidha yoo naan jettee fakkeenyaa fi ijoolleen kitaaba sana argatanii dubbisanii qabxii isaanii barnoota sanaan galmeessisan gaarii ta'eera jedheen yaada.
barnoota sana baratanii afaan Oromootiin gaafa dubbisan immoo sirriitti galee fi keessa isaaniitti fudhatanii internalize godhanii namoonni jedhan immoo achumaa gadi ba'anii iyyuu jireenya isaanii irraa borii keessatti namoota sababatti amanan ta'aniiru jedheen yaada isaanii yeroo dhiyeeffatan sababa gahaadhaan deeggaranii yaada sababa gahaadhaan deeggaramee dhiyaateef immoo gingilchanii secca'anii kun yaada gaariidha. Kun yaada jallaadha, kun yaada sirriidha, kun yaada sirrii hin taanedha jedhanii adda baasanii fudhachuu danda'aniiru jedheen yaada. Yaada bal'aan nu kennite egaa baay'ee si galateeffannaa dasee barsiisummaan egaa waan baay'ee keessa nama dabarsaa ogummaan kun ogummaa addunyaa irratti ogummaa kamii olii jedhameeti yaadama. Kitaaba kana egaa barattoota keef akka riiferansii ta'anitti fayyadamuu keetii fi isaanis dubbisanii qabxii fooyya'aa fiduu akka danda'an taasisteeti jirta. Kitaabi loojikii yeroo baay'ee loojikii fi filoosofiin xiqqoo walitti siqaa jedhama. Ati immoo akka filoosofaraas yaadoti ati kaastu jira. Jechootawwan afaan Oromootiin hin argamne afaan Amaararraa gara afaan Oromoo, afaan Oromoorraa gara afaan Amaariffaa wantoota jejjettu tokkotu jira. Mee waa'ee sanis nutti himiti loojikii fi filoosofiin maaliin walitti dhufa? Loojikii fi filoosofiin maaliin walitti dhufu qofa iyyuu hin taane waluma keessa jiru isaan. Loojikiin damee falaasamaa tokkodha. Damee falaasamaa qofa ta'uu isaa immoo hin taane loojikii utuu hin beekin filosofii hojjechuun hin danda'amu. Akkuma meeshaadha. Loojikiin meeshaa ittiin filosofii hojjennudha. Amma loojikii keessatti yeroo wanti loojikiin barsiisu namni tokko akkamittiin yaada isaa mirkaneessuu danda'a. Yaadi tokko sobadha yookiis dhugaadha jedhee akkamitti mirkaneeffachuu danda'a. Sababa gahaa qabaa, sababa isaa akkamitti dhiyeeffachuu danda'a. Guduunfaan isaa yookiin konkuluuziin isaa maalidha? Konkuluuziin isaan irra ga'uuf immoo sababoonni inni fayyadame maal fa'i kan jedhu. Akka kanatti yaada kee sababaan deeggartee dhiyeessuudha. Yaada namni dhiyeessus immoo hammam yaada nama kanaa sababa quubsaa yookiis immoo ragaa quubsaa irratti hundaa'ee ijaarame jettee meeshaa ittiin madaaltudha. Kanaaf filosofii hojjechuudhaaf falaasuudhaaf dirqama loojikii fayyadamta. Loojikii beekumsa irra jira. Hammuma beekumsi loojikii kee gadi fagaate immoo falaasamni ati dhiyeessitullee jabaachaadhatu adeemaa jechuudha. Jechoota afaan Oromootiin hiikkaa dhaban yookiin afaan Oromootiin jechuu dadhabne fa'a akkaataa ati moggaastutu jiranna. Mee waa'ee sanaa nutti hin xiqqooshe? Isaan sun tarii aramaa afaan Oromootiin natti fakkaata. Inni jechoota Amaariffaa afaan Oromootiin hiikaa dhaban iyyuu hin taane baay'een isaanii hiikuma qabu. Amma wantoota meeshaalee fi yaadota ammayyummaa fi teeknooloojii saayinsii guddina saayinsii maalii wajjin wal qabatan haaraa gara aadaa keenyaatti aadaa Oromootti yookiis immoo afaanichaatti dhufan irraa kan hafe baay'ee isaatiif hiikanuma qabna inni irraanfanne malee. Irra deddeebinee fayyadamuu dhiisuu keenya irraa kan ka'e yookiis immoo afaan Oromoo utuu hin taane afaan Amaariffaa, afaan miidiyaa, afaan bashannanaa yookiis afaan entertainmentii ta'uu isaa irraa kan ka'e yeroo baay'ee isa jechoota sana irra deddeebinee dhaga'uu keenya irraa kan ka'e isa afaan keenyaan afaan Oromootiin jiru irraanfanna baay'ee isaa malee waan dhabaman iyyuu natti hin fakkaatu. Fakkeenyaaf qoomni yoo qabaattee bor wal arguu dandeenyaa jenna. Amma yeroo ijoollummaa kootti gaafan guddadhee maatii kooraa dhagaayoon kan hin guddadhee yoo qoomni qabaattee bor dogayii wajjiniin nannaa jedha namni keenya. Qoomni? Yoo amma nuti umurii keenya irra namoonni jiran immoo bor yoo firii taate iddoo akkasii wajjin deemna jedha malee yoo qoomni qabaattee hin jedhu. Yeroo qabaattee hin ta'u sana firiin suni yeroo qabaattee hin ta'u. Hin ta'a garuu qoomni jechi jedhu immoo jechuma tokko duwwaadhaan firii isa jedhu sana ibsuu danda'a. Kanaaf wantooti baay'een irraanfatamanii mitu malee dhabamanii iyyuu natti hin fakkaatu. Jaarsolii nan gaafadha kitaabota kanaan dura turan yeroon dubbisu wantoota achi keessaa keessumaa amma kitaabonni waggaa 30 fa'aa 20 fa'aa dura barreeffamanii jechoota sana baay'ee isaarraa argachuu dandeessa. Wanti nagaa guddadhes immoo jira. Afaan baay'ee na harkisaanaan intarestii qaba afaan irratti. Kanaaf
wantoota akkas akkasii gaafan argu barreeffachaa hin deema al tokko tokko. Jechoota wal ergisuun kun afaan ni balleessa jettee yaadda? Ergifachuu kan jedhu jechuun yaadrimee ergifachuurraa kaana kaa. Jecha gan amma qodaa qabduun ergifattaati. Qodaa qabduun ergifatta. Otoo qabnu ergifachaa jirra jechuutti jirta. Fakkeenyaaf maqaawwan akka fakkeenyaaf afaan Oromoon fakkaanne garuu afaan Oromoorraa afaan Amaaraa liqeeffate baay'eetu jira. Sana itti fayyadamuurraa kan ka'e immoo kan afaan Amaaraati jennee warreen amma fakkeenyaaf addabaabaayii hojjenne addabaabaayii afaan Amaaraati jedhanii warri fudhatanii jiran. Garuu immoo gita sanaan immoo addabaabaayii fi kanatu jedhama jedhaniis lafa siin ka'an. Amma isa fudhanne deebisuutu nutti cime malee isa nu jalaa fudhatame deebisnee fayyadamuun badaa nutti hin cimne baay'isee. Amma addabaabaayii namni keenya bareera. Addabaabayiin akka afaan Oromoo ta'e. Jecha faayidaa jedhu amma yeroo baay'ee afaan Amaariffaa keessatti fayyadamamu miti. Namni keenya jechuun faayidaan Amaariffadha jechaan jirru. Addabaabayiin jechichi xiqqoo ishee waanuma walitti dhufee fi afaan biraa fakkaata. Kan keenya garuu inni rakkisaan isa akka malee fudhannee deebisuudha kan baay'ee nutti cime. Warroota filosoofii barataniin yeroo baay'ee kan mataa keenya keessatti dhufu warroota of gataa. Maraatu. Isuma hin jedhin. Sanammoo kana malees immoo warreen kitaaba qulqulluus haa ta'uu kitaaba amantii kan biraa walitti bu'anidha. Jedhu. Anamma filosoofii jedhame fakkeenyaaf amma God is maal jedhamu tokko duraan kan baranne tokko jira. Love is blind, God is love. So jedhanii kan jedhamu tokko jiraana. Eegasiin warra maraatota takkas jedheen filosoofii yaadu dhiise. Ati akkamitti ilaalta akkamitti ibsitamee kana dhugumadhamu? Ani warra akkasiin jazzabeera naan jennee filfata. Ati waan tokko sirraa mul'ata. Uffata adii kanaaf filfadhe. Sibira iyyuu hin darbine jazzabuun. Yeroo baay'ee hin jedhama. Namoonni falaasama baratanii jechuun of gatu. Addunyaa tuffatu. Hin maraatu nama wajjin jiraachuu hin danda'ani maal hin jedhama yeroo baay'ee. Nuti immoo gaafa gara keenyatti dhuftu nu bira gaafa dhuftu immoo maal takka maraatu si godha yooti nuun jettee maraatu jechuun maal jechuudha jennee jalqabna. Siruma. Sirmaan gaafattu. Maraatu jechuun maal jechuudha inni jalqabu dandeenya. Garuu namoonni kana jedhanis immoo lafaa ka'anii sababa tokko malee jedhan jedhee hin yaadu. Namoonni falaasama baratan tokko kan akkuma namoonni jedhan kun kan of gatan kan araada garaagaraa keessatti kufanii kan egaa maraatummaa hiika maraatummaa irratti baay'een keenya walii galuu dhiisuu dandeenya garuu akka namni keenya baay'een yaadutti maraataniiru namooti jedhamamu. Maraatu namooti jedhaman. Uffannaa isaanii haala isaa dhaabbii isaanii. Sana namoonni tokko namoonni akkas ta'an dhuguma jiru tokko lama garuu immoo isaan kana hunduma isaanii walitti qabnee namni filosoofii barate hunduu akkasii jechuun immoo in ulfaata. Loojikaalii in adeemsisu jechuudha. Loojikaa miti. Mana tokko keessa namoota jiraatan keessaa namni 100 yoo jiraate fakkeenyaaf namni 5 magaala yoo ta'e namni nuti jalqaba fillee ilaalu namni 5 magaala yoo ta'e namoonni achi keessatti hafan 95 magaala jechuun dandeenya. Achi keessaa namni tokko ittiin magaala hin taane diimaan yoo jiraate yaada keenya kana soba taasisuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ija loojikiitiin gaafa laallu inni ammaa kuni namoonni filosoofii baratan namoonni muraasa 5-6 namoonni maraatu fakkaatanii of gatanii araada keessatti kufan maal waan jiraniif barattoonni filosoofii hundumtuu 1000 lakkaa'aman akkasidha jechuun in adeemsisuu jechuudha. Loojikii isa silaa haasa'aa turre. Keessaa garuu inuma qaba. Dipaartimentii kan biraa keessas hin jiran amma akkasii. Sana qofaan miti jechaadha. Kan dubbii waa'ee waaqayyoo maal kanarratti sirriidha. Yeroo filosoofii barattu gaaffii natti hin gaafanneen jiru. Gaaffiin sodaatamu tokko iyyuu hin jiru. Waaqayyoo jira moo hin jiru jechuu dandeenya. Waaqayyoo dhiira moo dhalaadha jechuu dandeessa. Baay'ee. Sanaafin sodaadheeraa dhiisan. Kanaaf gaaffiin sodaatamu hin jiru. Gaaffii hundumaatiif immoo deebiin argamuu qaba amantiin jedhamus hin jiru. Gaaffii nama gaafatta. Deebii deebisuu yaalta. Deebiin kee deebii dhumaa ta'uu dhiisuu danda'a.
Deebiin hundumtuu tarkaanfii tokko deebisa dhugaatti nu bita. Jennee mayaanneetu gaaffiis gaafachaa deebisaa walii deebisaa ofiis deebisaa deemna. Egaa dubbii amantiitti nama laaffisaa yookiis immoo namni tokko akka inni amantii hin qabaanne. Walitti hin bu'u amantii keetiin fakkeenyaaf namoonni saayinsii kana qoratanii amantii hordofan kamuu keessatti walitti jalaa bu'uu hin danda'u. Ilaa falaasamni waaqayyo hin jiru jedhu jechuun filoosofiin akka dipaartimentiitti waaqayyo hin jiru barumsa jedhu siin kenna. Garuu immoo yaada namootaa, yaada masii, yaada reedii waaqayyo hin jiru yaadota jedhan yaada jedhu namoota adeemsisan namoota tarkaanfachiisan fideesi barsiisa. Jiru warra jedhanis immoo fideesi barsiisa. Achi keessaa kan sababni isaa na amansiisa jette kan yaadde duukaa tarkaanfachuun hamma reasoning yookiis immoo hamma sababeessuu danda'u keetiiti. Sababni kee ragaa natti qabdu, evidensii natti qabdu gara waaqayyo hin jiru jedhutti si dhiiba yoo ta'e yookiis immoo ragaa warri waaqayyo hin jiru jedhan dhiyeeffatantu si'a caalaa si amansiisa yoo ta'e gara sana deemuu dandeessaa. Waaqayyo jira warra jedhantu immoo caalaa si amansiisa yoo ta'e gara sana luucca'uu danda'a. Kun nama maraacha. Kun ammaan nama maraacha. Egaa kan daawwachaa jirtan turtii nuti barsiisaa fi barreessaa Dasee Aleeks yookiin immoo Dastaa Alamaayyoo Qanaa wajjiniin taasisaa jirrudha. Hanga xumuraatti nu waliin turaasniin jenna. Egaa dhimmoota baay'ee waliin kaasnaa reefuu jalqabaa jirra waan ta'eef isinis yaada qabdan akka nuun geessan gammanumaa isin affeerraa nu waliin turaasniin. Filosoofii Oromoo addunyaaf filosoofii addunyaa immoo Oromoof jecha jedhu ni qabda. Jecha kan ibsuuf immoo jecha Orosoofii jedhu ni fayyadamta. Sochii Orosoofii jedhu tokko jalqabdee turte maaliin geesse maali immoo yaadni isaa? Orosoofiin egaa sila isiniin jedheen ture afaan baay'een jaalladhaani. Namni immoo afaan isaatiin gaafa baratu afaan isaatiin gaafa waa dubbisu afaan biraadhaan isa dubbisu caalaa afaan dhaloota isaatiin gaafa ta'u baay'ee dafee galaaf. Akka Oromoo tokkottis immoo an sabboonaadha kan inni ofiin jedhu akka kootti. Namni biraan hiika biraa qabaachuu danda'a. Akka kootti garuu waan hin hojjedhu jireenya hin jiraadhu keessatti waan Oromoo fayyadu hammamin hojjedhe isa jedhuun anuuf madaala. Oromoo fayyada jedhee wantoota yaadu keessaa tokko falaasama addunyaan ittiin jiraachaa jirtu kana gara Oromootti fidanii afaan isaatiin akka inni beeku taasisuudha tokko. Kan biraan immoo falaasama Oromoo kana immoo addunyaatti agarsiisuudha. Orosoofii kan jedhu kun achumarraan fideen Oromoo fi filosofii kan jedhu walitti fidee akka qaama sochii sanaatti sochii sana kophaama kun sochoosa sochii gaafa hin jedhu garee hin qabu kophaama kun itti jira. Akka qaama sanaatti kitaabni loojikiis qaamuma sochii sanaati. Maaliif ijoolleen keenya namni keenya loojikii afaan Oromootiin dubbisuu akka danda'u taasiseera. Maakiyaaveelii mooticha kan jedhullee qaamuma sanaati. Falaasamni Maakiyaaveelii falaasama biyyi lafaa afaan gara 30 wayitti kitaaba hiikamedha. Afaan Oromoo amma gaafatti dabalamu gara 35-36 ta'eera jechuudha. Kitaaba dhiyeenya kana eebbisiisteedhaan? Jaarraa hedduudhaaf biyyi lafaa dubbistee ittiin wal lolaas turte, ittiin araaramaas turte. Kana Oromoon beekuu qaba jedheen afaan biraarraas fidee kitaaba hin taane malee akka artiikilii joornaalii irratti paablish godhamutti falaasama Oromoo moral filosofii yookiis immoo safuu fi safeeffannaa kan jennu sanaa jechuudha. Sanallee yeroon maastersii baradhe qorannoo gosa irratti hojjedhe sana amma afaan Ingiliffaatiin joornaalii garaagaraa irratti kutaa 2-3 maxxansiiseera. Biyyi lafaa falaasama safeeffannaa Oromoo dubbisaa jirti jechuudha. Namni tokko lamas yoo dubbisee biyyi lafaa dubbisaa jirti. Falaasama akkamiiti garuu inni sana keessatti baay'ee beekuu kan barbaadu meebii falaasama gadaa ta'inna laata?
Safuu addunyaa miti nutu safuu sanarratti akkami biyya keenya kan duratu barsiisne wayyuu nuti sirriirra jirraa dhaloonni kun kan jedhu sanas achumaan akkanaa kaaltu. Amma gaa safuuf safeeffannaan ganamaa Oromoon ittiin jiraataa ture amma Oromoon ittiin jiraataa beekaayyuu. Gara filoosofiitti gaafa finnu wanta namni guyyaa guyyaatti godhurraa xiqqoo ishee ol siqaa. Gaaffii kee deebisee gara sanatti deemuu naa wayya. Wanta namni akka Oromoon dur itti jiraatutti namni keenya ammaa kun ijoolleen keenya jiraachaa jirti kan jedhu hin jirru nus dabalatee kan hin jiraanneef sababa garaagaraa ta'uu danda'a akkaataa nuti jarri duritti jechuun Oromoon bara safuu sanaan jiraachaa ture haalli inni keessa jiraachaa ture haala nuti keessa jirru wajjin tokko ta'uu dhiisuu danda'a garuu immoo bu'uurri isaatu jiraate haaluma irra keessa jiramu irratti iyyuu falaasama sana hojjettii kun hin danda'ama amma durii jechuun waanuma salphaa wayii karaa fuulduratti utuu teenyu namni guddaa wayii deemaa yoo dhufe duraan darbitu teesseen eegdu hin kaataa hin dabarsitaa deebitee teessa. Duraa kaatee gaafa isaan darban ati teessa. Yooma karaa cuftee hin jirtu ta'e yoo jechuudha. Daandii qarqara taa'aa jirtaati. Isaan darbaa jiru hin kaataa gaafa isaan darban hin teessa. Ati deebitee teessa. Waanuma salphaa sii kaasuu barbaadeetani. Kun irra jira hin jiru. Egaa isa kana egaa amma namni daandii irra taa'u Finfinnee keessa namni karaa irra taa'e gaafa namni guddaan dhufu dabarsu jira hin jiru. Garuu immoo intini kan biraa keessatti galumsa kan biraa keessatti waan kabaja isaaniif qabnuufidha malee karaarra taa'uu duwwaa miti akka nuti kaanu kan nu godhe kabaja nama guddaaf qabnudha. Kanaaf kabaja nama guddaaf qabnu sana karaarra teenyee nama hin dabarsinu yoo ta'e karaan biraan immoo nuti ittiin kabaja sana agarsiisnu hin jira. Sana gochaa jirra baay'een keenya gochaa jiru. Hin jiru. Fakkeenyaaf baasii keessatti ta'uu danda'a taaksii keessatti. Duraan namni namaa akka ture umruma keenya irrattu teenyee ilaallu ture yeroo baasii yaabbannu. Amma garuu namni taa'eetu nama ilaalla. Dubartii ulfaas dursan kennu jaarsafis dursan kennu akkamitti addunyaaf qoonna nuti ittiin jiraachaa hin jirru. Egaa inni kun ofumatti deebinee waan of gaafachuu qabnudha. Baay'ee hayyoonni irratti hojjechuu qabu. Ogeessonni afaanii aadaa seenaa eenyu hojjechuu akka ta'u qabu garuu nus irratti hojjechuu qabna. Yookiin dhaloota xixiqqoo asitti finnee agarsiisuu qabna akkas turree ammallee isaatti deemuu qabna inni waan tokko barsiisuu qabna malee riilii baay'ee nama yaaddeessa. Inni ulfaata amma akka ammatti jirru siyaasnis waan baay'ee balleesseera. Ammayyummaa kana akki nuti itti ammayyummaa fudhannee fi akki ammayyummaan ta'e tokko miti. Amma ammayyummaa gaafa haasofnu sivilaayizeeshinii jechaan jiru. Qaroomina jechaan jiru. Ammayyummaa waan nama bara ammaa kana keessa ta'an. Baay'ee isaa faranjotarraa waan fudhannedha. Garuu immoo waan faranjotarraa fudhanne sana waan sasalphaa duwwaa fudhanneetu isa ulfaataa dhiisne malee. Akkuma inni jirutti jechuun bara ammayyummaan teeknooloojii faa dabalata miti kalaqa teeknooloojii faa dabalata saayinsiidhaan advaansi gochuu of keessatti hammata garuu nuti faranjiirraa asuma fiilmii irratti arginu qofa fudhanneetu ammayyummaa fide immoo hin dhiisne. TV kan fide ammayyummaadha, interneetii kan fide ammayyummaadha. Waan ammayyummaadhaan nutti dhufe fudhanne malee waan ammayyummaa fide fudhachuu hin dandeenya nuti. Silaa immoo waan biraayyuu uummanne waan ofii qabnu kana akka inni guddatu akka inni advaansi gochuu dandeenya turre. Kan daawwataa jirtan qophii keenya Soofumar Podcast karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. Keessumaan keenya guyyaa har'aa immoo Dassee Alex yookiin immoo Dastaa Alamaayyoo barsiisaa fi barreessaa kitaaba garagaraati isa wajjin turtii bareedaa taasisutti jirra. Miidiyaa Soofumar subscribe godhaa maatii taa'ee isiniin jenna hamma dhumaatti nu faana tura. Egaa Dassee waan baay'ee kaasutti jirra. Amooriffii fi filoosofiin walitti dhufeenya qaba. Waan tokkoyyuu. Amoorifiin I think yaada ati walitti fiddee gamarraayis fudhannee gamanaayis kenninuudha.
So I think of makeetiif kennite termicha. Maqichas of makeetiif kennite. So atu filosofara jechaadha. You are just philosophizing. Gochaa jirta atu egaa filosofaradha. Jechoota akkasii walitti fiddee yaadota kana immoo gamaa gamasii walitti fiduun waan guddaadha jedhee yaada. Gaaffii isheef deebistee kan biraattan darba. Filosofii wajjin kallattiidhaan waluun argu. Garuu immoo filosofiin akkuma sila isiniin jedhee ija namaa bana. Waan baay'ee akka ilaaltu jechuun wantoota tokko tokko akkuma nama kaanii namni hundumtuun argaa. Garuu immoo bira turee immoo namni gadi fageenyaan ilaalu ija akkasii bana filosofii gaafa barattu. Amaariffa kan hin jedhe amaariffaa yaadanii afaan Oromoon dubbachuu kan jedhu sana walitti fideetanii. Egaa baay'een keenya immoo amaariffaa yaadnee sila kaaseen ture waa'ee afaanii. Afaan entertainmentii yoo ta'e afaan miidiyaa yoo ta'e carraan inni sammuu namaa qabachuu isaatii guddaadha. Afaan Oromoo immoo sadarkaa sanarra hin geenye. Afaan sadarkaa sanarra ga'ee sirriitti beeknuu fi nutti dhiyoo jiru immoo afaan Amaariffaati. Sanarraa fudhachuun keenya waan baay'ee fudhachuun keenya hin hafu. Garuu immoo akka caaseffamuu afaan Oromoo seerluga afaan Oromoo cabsutti immoo yoo ta'e deemee wanti kuni afaan Oromoo qulqulluum akka dhabnu nu taasisuu danda'a laata kan jedhurraa kan ka'edha. Gara waan sana xiyyeeffannaadhaan ilaaluu kan hin jalqabe. Gaaffii kanallee sinan gaafanne garuu namni baay'een yeroo baay'ee na gaafata. Dhimma afaan irratti maaliif akka kana afaan Oromoo jettaati jibba afaan Amaariffaati naan jedhu al tokko tokko. Aan afaan kamirraayyuu jibban qabu. Garuu afaan Oromootiif jaalala caalu waan hin qabuufidha malee. Afaan Oromoo immoo kan hin jaalladhuuf akka waliigalaatti afaan addatti immoo afaan Oromoo kan hin jaalladhu aadaan namaa sirni siyaasaas haa ta'u sirni kamiyyuu falaasamni safeeffannaa falaasamni siyaasaa kamiyyuu afaan keessadha kan inni jiru. Afaan tokko badeera jennaan aadaan duudhaan falaasamni siyaasni wanti hundumtuu wajjiniin bada. Kanaaf akka Oromootti Oromoon akka badu waan hin barbaanneef afaan Oromoo irratti xiyyeeffadhaa. Amaariffa kan jettus yeroo baay'ee Amaariffaa yaannee afaan Oromootiin dubbanna. Sun immoo mataa keenya keessatti guddataa deema. Mataa ijoollee keenyaa keessattis guddataa deema. Isa booda deemsa keessaa afaan Oromoo iyyuu gadi bu'aa deeme akka badu taasisuu danda'a. Qulqullinni isaa baay'ee gadi bu'uurraa kan ka'e jechuudha. Amma garuu kun dabalaa deema sitti fakkaata moo gadi bu'aa deemaa jira? Dabalaa deemaa jira. Bareeda jirraami. Gaaffii nan gaafachuu fedhe isaaf Amaariffaa jette sanaan wal qabatee jechaadha. Fakkeenyaaf afaan Amaaraatiin yaadanii afaan Oromootiin dubbatuun keessattuu miidiyaalee keenya keessatti baay'ee baratamee jira. Afaanichi baay'ee akka dadhabu taasiseeti jira. Meebii otoo riisarchiin hojjetame miidiyaa keessatti baay'inaan jira. Sun immoo I think maalirraa akka ta'e hin beeku. Akkuma jedhe qorannoo barbaachisa. Ani yeroo tokko mudannoo koonsitti Ibrahim Haji Ali beektaa. Ibrahim Haji Ali afaan Oromoo kana waalteessuu keessatti nama baay'ee gahee isaa hojjetedha. Afaan Oromoo hundeessuurraa keessaallee. Afaan Oromoo immoo namoota baay'ee afaan Oromoo akka afaan guddatu taasiseeti jira. Akka taarikuu olaanaa. Ijoollee kootti nan dhaggeeffadhaan tureen kutaa sanbata xiqqaa waaree booda sa'aatii 11 jalqabamti sagantaan sun. Reediyoo Philipsiidhaan baadiyyaa ta'e sa'aatii si hordofeen dhaggeeffadhaan ture. Akkasuma naannoo anillee gaafa kutaa torba akkas nan beekaa yeroo san hojjetaa turanii taarikuu olaanaas rabbi isaaf araaramu warra baay'ee hojjetaa turan. Yeroo tokko nan bilbileef Ibrahim Haji Ali kanaaf. Hello akkamii Ibro na bartee jennaan si bareera naan jedhe jennaan ati fiiziksii miti naan jedhe waan sin jechuu barbaade na barteertaa hin jedhamu na beekteertaa jedhama. So baruuni waan baratan wayiiti malee beekuu fi baruun garaagarummaa isaas nu kaasaa turani. Tarmiiwwan akkasii akkasumas immoo afaan Amaaraatiin yaadanii afaan Oromootiin haasa'uunis akkasuma keessattuu immoo naannoo ati irraa dhalattetti ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf kanaan meeshaan jedhama qodaa jedhama miti. Qodaa jedhama. Qodaa tarmi jechoonnii fi
akkasumas wanti oodii ta'an baay'eetu jira gara waalta'iinsaatti akka dhufamu baay'ee akka barbaachisus ni himama akkuma jette immoo jechootis akkasumas immoo afaan biraatiin yaadanii afaan biraatiin haasa'uunis irratti hojjetamuu akka qabu ammallee riilii na yaaddessaan afaan kana irratti. Dirqama amma waa'ee miidiyaa amma dhimma afaan biraatiin wal qabsiisnee kaasaa turre miti. Afaan miidiyaa namni miidiyaa irra jiru yeroo baay'ee al tokkichaan namoota miliyoonaan lakkaa'aman bira ga'uu danda'a waan ta'eef namoonni miidiyaa irra jiran utuu eeggannoo godhanii gaariidha. Sun immoo xiyyeeffannoo barbaada. Xiyyeeffannoodhaan itti yaaddee dubbachuu dandeessa taanaan baay'ee amma kanatti waanuma sammuu keenya keessaa gara duubaa irra jira malee waanuma beeknudha baay'eensaa. Tu namni tokko fayyadame nama sana wajjin wal hubachuu dandeenya. Ani wanti irratti waliin galle fakkeenyaaf ani mucaa tokkotu gara lixaarraa dhufee meeshaa qabdaa yoo meeshaa qabaatte dhufeen konkolaataatis fuudhaan jedheen maal naan jecha maal meeshaan maal jechuudha meeshaan naan jedha meeshaan qabu naan jedha meeshaa waraanaa se'e biyyarraa dhufaa achi booda ammasitti lakkii natti maaloo meeshaan qabu maaliree maal surakkisa jennaan qodaa qaba naan jedha waanuma tokko jechaa achi booda egaa ani meeshaa jechuun bara qodaa jechuun an beekaa akkas jechuudhaan jedheen. So wantoota akkasii sun amma isa fageenyaa miti kanas itti maa isa dhiyoo kanas itti maa ammallee afaan Oromoo irratti hojjetamuu akka qabu natti dhagahama jechuu barbaadeen. Wantoota akkasii kana irratti ejjennoo namoota baay'ee irraa adda ta'een qaba. Akkam jechuun gaarii. Dhugaatumaa isaa maaliif seete? Namni baay'een waa'ee waaltinaa gaafa haasofnu jechoota hunda bakka tokkotti fiduu yaada. Gujiitti waan biraa jedhama ta'uu danda'a. Amma kan nuti meeshaa jenne kuni qodaa kan warri lixaa jedhanii gujiitti immoo waan biraa ta'uu danda'a. Gara Harargee kanatti immoo jecha biraa qabaachuu danda'a. Egaa anamma akka kootti jechoota kana hundumaa bakka tokkotti finnee har'aa ka'ee kun meeshaa jedhama yookiis kun qodaa jedhama. Jechuu qabna utuu hin taane kan hin jedhee yaadu wal barsiisuu qabnaadha. Kan Harargee jiru, kan Arsii jiru, kan Gujii jiru fi kan Lixa Oromiyaa irra jiru jechoota walii kana baruu qabudha. Amma dictionary akka Oxford faa Ingiliffuma Ingiliffattii kamti? Baay'een isaa. Dictionary akkasii faa yoo qopheessine, galmee jechoota akkasii yoo qopheessine. Galmee jechoota wal fakkaatu? Afaan Oromoo kan afaan Oromootti meeshaa jechuun naannoo akkas akkasiitti waan akkas akkasii bakka bu'a. Qodaa jechuun gara Lixa Oromiyaatti waan akkas akkasii jedhee kan hiiku jechuudha. Calluma jedhee kan hiiku. Baay'ee bareeda. Yaadi kun baay'ee bareeda. Afaan waaltessuu akkasittan fudhadhaan malee jecha baay'ee nu jalaa ajjeesa. An akka soorumaatti fudhadha afaan Oromoo jechoota garaagaraa amma qabaachuun isaa keessumaa namoota walaloo barreessanii namoota asoosamas haa ta'u waan creative ta'e kan waan aartii wajjin wal qabatu namooti barreessan isaaniif hin gammada'an. Waan akkasiin barreessu garuu isaaniif baay'ee gaariidha. Jechan dhabdu irra deddeebitee meeshaan jettu irra deddeebitee qodaan jettu. Iddoo tokkotti akka mana sii rukutuuf ergaa keessa akkasii dabarsuuf meeshaa yoo jette meeshaa sana gadi sittee irra deebi'uurraa qodaa kan jedhamu yoo bakka buufattee yoo fayyadamtee afaan Oromoo gabbataa ta'uusaa agarsiisa jedhee yaada. Kanaaf gaafa waa'ee waaltinaa haasofnu afaanota kana wal fudhachiisuu wal barsiisuu qabna malee iddoo tokkotti fiduu hin qabnu jedhee nama. Egaa yaada kanas sumatu kaase sumarraa waa eegnaa waa eegnaa dasiin namni hunduu loojikii barachuu qabaa jedhan. Maaliif? jedhanii egaa ta'uu danda'a yookiin lakkiin jenne jechuu danda'a. Ani hin jenne jedhu. Kan jedhe immoo dhufa booda. Utuu hin jedhee tun namni hunduu loojikii barachuu qaba jedhee maaliifan jedha seete? Utuu hin jedhee jechaa jirta. Hin jenne malee ayyee. Utuu hin jedhee ratee maaliifan jedha seete? Sila kaasaa turemni loojikiin akka meeshaa wayiidha. Akka maanni kan ittiin muka muran kun jiramti. Mana gaafa ijaartu kan ittiin mismaara rukuttu jira, muka murtu jira, dagalee, falaxaa maal kan ittiin walitti fiddu jira. Akka meeshaa sanaadha loojikiin. An nama yaadattamanudha. Yaada barbaadde fiddeennaan yaadi keessa bagaa qaba ta'ennaan
Isan akkana deemaa jiru si duukaa deebi'uu nan danda'a. Ofirra galagalee jechuudha. Egaa maal sooshaal miidiyaa marra jiramni baay'een keenya. Waggoota Waa'ee sooshaal miidiyaa na yaadachiisnaan loojikii akka yaadan na dhaamta gaaffii wayiin si gaafadha. Loojikiitiin amma kun hin deema jedheen si gaafadha. Ergan fixee moo? Booda jechuun baay'ee waluma beekna miti ree baay'ee waggoota 10 wayi darbanii fi dhaabbataadhaan consistently wanti barreessaa ture akkaataan itti barreessus dhaabbataadha. Sababa qabaadhee jennaan masii akka nama dhuunfaatti akka dhuunfaatti hin jaalladhu yoon ta'e sababan si deeggaruu qabuuf immoo nan qaba taanaan miirri an waa'ee keetiif qabu utuu nan daangessin si deeggaruu hin danda'a. Hammamuu yoon si jaalladhe immoo dhimma tokko irratti mata duree tokko irratti sababan si deeggaruuf gahaan qabu taanaan si deeggaruu hin danda'u. Miirri jaalalaa yookiis jibbaa an nama tokkoof qabu yaada namichi dhiyeessee fudhachuuf dhiisuu koo irratti dhiibbaa qabaachuu qaba jedhee hin yaadu'an. Kanaafi sababa qabda taanaan waan jette sana ragaa gahaadhaan deeggartee naa dhiyeessuu dandeessa taanaan yaada barbaade fudhachuu hin danda'a. Jechuun namoonni baay'een waan akkasii galagaggaltuu ta'uudhaa xawalwaallee ta'uudha jechuu danda'u. An garuu jechuun sa'aatii kamittiyyuu yaada koo jijjiirachuu nan danda'a. Waan yaada na jijjiirsisu naa dhiyeessite. Itti amannaan sa'aatii kamittiyyuu yaada koo jijjiirachuu nan danda'a. Qodaan kun meeshaan kun adiidha jedhee nama na taanaan as naannessitee akka inni adii hin taane kar tokkoon natti argisiista taanaan adii miti diimaadha jedhee si duukaa bu'uu nan danda'an. Lafan kaleessa dhaabbadhetti asitti du'u malee hin jedhu. Sababa qabaannaan nan deema si duukaa. Garuu amma loojikii kanaanii kun adii ta'uu otoo argitu ani gurraacha jedhee waan si amansiiseef amanuun loojikiidha. Kun adii ta'ee jennaan gurraacha jettee na amansiisuu hin dandeessu baay'ee. Sababan qabdu sababan qabdu waan ta'eef na amansiisuu hin dandeessu. Na amansiistee taanaan garuu wantichi dhuguma gurraacha jechuudha. Anatu dogoggora. Nama laaltu dogoggora. Kanaaf yeroo baay'ee akkan akkasitti yaadu sammuun koo akkana namoonni kaan sammuun keessan banaa miti jechaan jiru garuu sammuun koo akkana banaa ta'ee yaadatti akkan amanu yaada qofatti akkan amanu yeroo fedhetti immoo sababa gahaa argadheennaan yaada koo jijjiirrachuu akkan danda'u kan na taasise loojikii barachuudha jedhee yaada. Kanaaf egaa namni hunduu loojikii barachuu qaba jette jedhaniidhaan. Egaa yoon jedheera ta'e sababootuma kanaaf namni hundumtuu loojikiitu barate yookiin dubbisee jedhee yaada. Yeroo qorannoo wantoota dhageenya keessaa tokko baay'ee jechoonni kee waan tokko mata duree tokko fudhattee bal'inaan wantoota barreessitu jira. Wantoota namni in ilaalle namni in argine baay'ee argita. Ayyaantummaallee qabda jedhanii. So fakkeenyaaf jechoota ofittummaa jedhaman jettee irratti barreessite baay'eetu jira. Bara baraanan si jaalladha. Keessattuu jechoota jaalalaa bara baraanan si jaalladha. Lubbuu koo ta'uu danda'a. Bara kana jechoonni akkasii nama jiraachisuu caala nama balleessu jedhee yaada. Ija ofittummaa irraa akkamitti ilaalta? Namoota jiraachisan qabaachuu danda'u. Jechuun wallooluun barbaadatti garuu namaan. Loojikii dhaalan baaka. Nama ajjeessa yoon jedhee nama balleessa yoon jedhee namoota jiraachisu immoo qaba waan ta'eef qabaachuu danda'a. Jechuun namicha inni jiraachisaa jiru hin beeku yoon ta'e carraan sanaa jira waan ta'eef yoon guduun fe'anumti mataan kooyyuu loojikiin namni barachuu qaba jedhu sana fayyadamaa jiru jechuudha. Na fayyadaa jiru jechuudha. Namoota jiraachisuu danda'u qabaachuu mala. Garuu immoo anaan si jiraachisaa yoonaan jette jechuun amma fakkeenyaaf bara baraan si jaalladha yoo jette bara bara jechuun bara dhuma hin qabne namti. Bara dhuma hin qabneef jiraachuu keeyyuu hin beektu. Akkamittiin bara baraan nama jaallachuu dandeenya? Duutees jaallachuu dandeessa ree? Duutee jennaan jirtaa? Duutee jennaan hin jirtu waan jechuun du'a booda waan jiru hin beeknu laa. Namni dhaqee dhufe hin jiru, namni nutti hime hin jiru. Du'a booda waan jiru waan hin beeknee fi
Egaa namni yeroo tokko du'e kun dhaabbachuu danda'a ta'a amma stiil waan beeknu hin qabnu miti. Jechuun ammarraatti namni dhalatee guddatee dulloomee du'a. Sababa jedhurraa kaanee gara fuulduraattis namni hundumtuu hin du'a jennee murteessuu hin dandeenyu. Dhaabachuu hin danda'amu? Hin beeknu kaa. Duuti dhaabachuu hin danda'a jettee yaaddaati? Dhaabachuu danda'a. Akkamitti? Addunyaan akkam taate akkam taate? Dhaabachuu danda'a jechuun waan gara fuulduraatti ta'u jala murree wanti nuti beeknu hin jiru jedhee nama. Baay'een beekna malee fakkeenyaaf uumamaan wal qabsiisee namni kamuu dhalatee guddatee akka du'u inuma beekama. Amma ammaatti ragaa nuti amma ammaatti qabnu namni dhalatee guddatee dulloomee du'aadha. Akkasuma. Wanti kun adeemsi uumamaa kun jijjiiramuu danda'a jettee yaadda? Hin beekamu. Jijjiiramuu danda'a jedhee jala muree sitti himuu hin danda'u garuu hin danda'us jedhee jala muree haasa'uu hin danda'u hin beekamu. Kanaaf jarri akkasii An akka gootti jechuma nama jedhu kana dabalatee jechuudha. Wanta gara fuulduraatti ta'u jala muree wanti nuti beeknu hin jiru. Isuma kana dabalatee jechuudha. Kanaaf ajaa'iba garuu. Waa'een bara baraa sun jechuun yeroo jaalala keenya walii ibsinu miira keessa jirurra dhaabbatne maal waliin jechuu dandeenya. Garuu immoo akkas dhaabbattee gaafa ilaaltu immoo loojikiin ilaaltu. Waadaan taane walii galuu ta'a laata. Jettee sodaatta. Of course. Waan ofittummaa irratti immoo ilaalcha nama baay'ee wajjin walitti na buusuun qaba. An ofittummaa nan jaalladha. Yaa Rabbi ani immoo jaalladha. Amala gadhee miti jedheen amanan. Amala gaariidha jedheen amanan. Tole akkamitti? Meeduu ibsi. Nullee ofittoo taanaa kana booda. Garuu ofittummaan innan jedhu ulaagaa qaba. Ulaagaansaa an ofittummaan koo atis akka koo ofittoo ta'uu kee hamma nan irraanfachiisnettidha. Ofittummaan koo sirriidha jedhee kan hin yaadu ofittummaa masii amma nan irraanfachiisnettidha. Masiin akkuma koo ofittoodha jedhee amanuun qabaan gaafan ofittoo ta'uu jechuudha. Ofittummaan koo dhugaa kana na irraanfachiisa taanaan ofittummaa isa yaraadha jechuudha. Mataan kun naanna'ee jira. Nama naa galu dide. Kaalkuleeshinitti naa galu dide. Ilaalamma namootumti ofittoo hin ta'in siin jedhan mataan isaaniiyyuu ofittoodha jetta. Ofittummaa isaaniirraa ka'anii xamma. Jechuun kanaafuu ani ofittoo hin jaalladhu hin jedhan ani ofittoodha jechuudha. Ofittoo waan taateef ofittoo hin jaallattuuti. Namni ofittoon nama akkamitti itti yaadda fakkeenyaaf? Nama ofittoo jechuun baay'ee iigoon isaanii baay'ee guddaa kan ta'e waan hunda anaaf qofa kan jedhu like isteejii chaayildiirra kan jiran waan hunda anumaaf qofa kan yeroo isaan jedhan waan gaggaarii hunda anumaaf kan jedhan. Wanti gaggaariin wanti hundu anaaf gaafa jedhan sana kan inni sitti hin tolle tarii waan siif malu keessaa waan fudhatanii fidhamti. No, addunyaan feerii ta'uu qabdeedhee yaada. Maaliif sitti fakkaate? Ani hamma ga'u nagahaa waan hunda fudhachuun qabu waan kan biraa immoo kan biraaf qooduu qaba. Yoo waan hunda fudhatte maaltu ta'a? Kan biraa kan dhabuun jira. Yoo waan hunda fudhatte maaltu ta'a fakkeenyaaf? Yoo waan hunda kan akka keetii barbaadu jira. Kan biraa kan akka koo barbaadu sifaa waan itti irratti jira jechuudha. Kanaaf ofii keetii yaadurraa kan ka'eetu ofittummaa koo jibbite jechuudhaati. Waan sun of jaalachuun sunuu bira dabarraan rakkoon qabure. Ilaa anamma gaafan socho'u namni hundumtuu akkuma koo ofittoodha jedheen yaada. Barumsicha nan sodaadha sin jedhe. Namni hundumtuu akka koo ofittoodha jedheen yaada. Kanaaf hamma danda'ametti daangaa keessatti darbuun barbaadu. Hamma danda'ametti. Yoo dhiibee dhufee afuuran hin beekne keessa galee yoo godhe malee hamma danda'ametti namni sunis akkuma koo ofittoodha jedhee waan yaaduu fi daangaa namaa darbuun barbaadu. Kanaaf namni hunduu ofittoo haa ta'u. Baay'ee gaarii ture sila. Kana booda ani ofittoodha. Ofittummaa isa kan kooti. Ofittummaa isa kan kooti. So I don't care about warra kaawwanii. Akkasi ka. Waa'ee isaanii keerii gochuu godha kan gaarii godhe kan koo. Masiin ofittoodha miti anis ofittoodha. Bishaan waancaa kana keessa jiru qofatu jira yoo ta'e hunda isaa dhufees jalaan fudhu. Qodaa duwwaa barbaade fideen asirratti naanna'uu dandeessan siin jedha. Sun ofittoon jedhamu ree?
Ofittoo dhamaarree garuu hunda isaas jalaa fudhachaa hin jiru. Waasii Hunda hambisee jalaan fudhanne taanaan ani maarree kanuman sin jechaa jira. Waan hambista taanaan ati ofittoo miti jechaadha bara. Namni Garuu waan tokko otoo siin hambisii warris jalaa fudhatan ofittoodha. Wanta gahaa as jiru otoo jiru isaan sun ofittoo duwwaa miti tu dubbannu. kanuma kaani kan hin jedhe kan Ofittummaarra hin darbanni. Yaani sanan jedhe malee so ofittummaan iigoo isa dhumaa waan hunda waan gahaan otoo jiru garuu namooti barbaadan. Ana maleedha. Ana malee jechuu dandeessa I don't know. Garuu ani sana yaadu because fair distribution barbaada. Biyya kana keessatti ati nama qorannoo baay'ee gaggeesteedha. Rakkoon biyya kanaa wal dhabdeen biyya kanaa guddaan national dialogue keessatti hirmaadheen jira. Like maali fair distribution of resource fakkeenyaaf qabeenya hundi akka madaalutti akka bira gahuu dhiisuun isaa lola fidee jira. Fakkeenyaaf Oromiyaa kaasuu dandeessa, naannolee kan biraa kaasuu dandeessa. Wantoota akkasii sunniin lolli akka jiraatu yeroo hunda daangaa irratti akka jiru, wal dhiibuun akka jiru taasiseeti jira. So nama keessattis yoo dhuftu walitti dhufeenya guyyaa kee keessatti hojii wajjin hojjetu keessatti yoo akkas taate wal dhabdeetu dhufaadha. Namni uumamaan namni ofittoo dhadhee nama naan. Garuu isteejii qaba ofittummaan gaafa guddannu isteejii wayii qaba. Isteejii daa'imummaa sanarratti nama control si godhutu jira. Garuu isteejiitti ati of qabdu of manage gootu irratti ammoo of makeetiif goota jechaadha. So ofittummaa sadarkaa sanaan yeroo hundumaa ofittummaan kan kee akkuma jirutti ta'ee kan namoota kaanii sammuu kee keessatti baattee deemuu danda'u sirra jira. Namni kan biraanis akkuma kee ofittoo akka ta'e. Waan kana yeroo waggaa meeqa dura laata naqamteen jira yeroo san barreesseen ture. Yeroo baay'ee amma waan namoonni kaadhimaa walii ta'an yookiis immoo abbaa manaa fi haadha manaa ta'an waan isaan yeroo baay'ee waliin jedhan yoo ilaalte si kolfisiisa. Maal jedhu? Jechuun anaaf jettee akkasin gootu ati. Anaaf jettee yoo kana dhiiste yoo maaliif ofittoo taata jedhamta. Anaaf jedhiitii kana dhiisii ofittoo hin ta'inii gaafa siin jedhu ofittummaa koo jechuun ofittoo ta'uu keessa bayaan immoo kan kee dhiistee akka tanaaf jettee waan biraa taatuun si gaafachaa jira. Yeroo sanatti wantoota akkasii yaadee barreesseen ture natti fakkaata Facebook irratti. Sun amma keer gochuurraa kan ka'edha. Waan si miidhurraa kaatee anaaf jedhiiti miidhamiiti maali anaaf jedhiiti like waan kana dhiisii jaalalaan illee jechoonni illee tarmiin illee like wanni kontekstiin isaa situation isaa si murteessa jedhee yaada. Hundaafuu waan baay'ee sammuu nu jaanjessu waan nutti himteef. Guddaa si galateeffannaa Dasee Alex. Egaa baay'ee akkatti bohaaraa jirtan waa'ee isaa akka irraa argattan abdii guddaa qabna. Ammas nu waliin turaa isiniin jenna kan daawwachaa jirtan miidiyaa harka keessanirraa miidiyaa Soofuu Mariitii ammas nu waliin tura. Yeroo tokko immoo garee aartii Naqqamtee keessatti sochii ni qabda ture. Hirmaannaa qaban. Hirmaannaa qabda turte. Garee sana akkam gootanii ijoollee isin boodatti dabarsitanii moo achuma irratti dhaabdanii biraa dhuftanii? Sana qofas miti yuunivarsiitii Wallaggaa keessattis barsiisaa turte. Yuunivarsiitii Direedawaa keessattis akkasuma barsiisaa turte. So achittis baratte achumattis immoo leekcharaara taate. Mee haalota jijjiiranii xiqqoo waa'ee Naqqamteetti nu deebisiiti nutti. Naqqamtee irraa kaanure Naqqamtee yeroo turre hafuurri yeroo sana ture hafuurri aartii yeroo sana ture hafuura gaarii ture dhugaa dubbachuudhaaf. Haa ta'u malee haala jijjiirama siyaasaa sana booda ture irraa kan ka'e sosochii siyaasaa sana booda ture irraa kan ka'e sochiiwwan aartii baay'ee iddoo qabaachuu dhiisaa dhufan gara dhumaarraa namoonni baay'een sababa siyaasaatiin faffaca'anii sochiin sun gaarii ture guca gaarii ture kan qabatee garuu immoo haala siyaasa biyya keenyaan beektu sababuma sanarraa kan ka'e ijoollee baay'een Finfinneetti galanii kaanii gara lixa Wallaggaa maal deemanii
Kun biyya alaa deemanii. Kun biyya alaa deemanii kan achitti hafne immoo kophaa taane boodaranus immoo akka tasaa keessaa baane. Hangam bu'uura si ta'ee jira achirraa ka'uun. Because ijoolleen achi ba'an baay'ee cimoodha. Gama literaachariis gama fiilmiis baay'eetu jira. Gaazexeessitoota jajjaboon illee Naqqamte irraa ba'anii jiranii. Suni maalirraa jettee adda? Akkamitti isiniif kenname addatti? Ani hin beeku jechuun sababa kanaafidha jechuu hin danda'u garuu wantoota natti fakkaatan keessaa sababni tokko namni baay'een fedhii qaba. Ijoollee yeroo sana wajjin turre amma aartii keessatti baay'ee hirmaatan yoo fudhatte immoo ijoollee baratanidha. Barachaa turanii. Fedhiin jira. Barnooti beekumsi xinnoon tokko jira. Booddeen ammoo carraan sun uumame. Social medias, internetiis maal kanaa wajjin wal qabatee carraa gaariitu uumame. Sun baay'ee fayyadeera jedheen yaada. Namoota naannoo sana jiran. Wal jalaa laaluunis. Walirraa laaluunis jedhee yaada actually. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessattis egaa hojjetaa turte, barsiisaa turte. Mee mudannoo kee achi nu kaasiiti gara maatii keettis hin darbina. Yuunivarsiitii Wallaggaatti mudannoo qabaa hin beeku gara waggaa 5-6 wayii barsiiseera garuu. Yeroon jalqaba barsiisuu jalqabeedha natti fakkaata mudannoo Dirree Dhawaatti malee Yuunivarsiitii Wallaggaatti baay'een qabdu. Dirree Dhawaan immoo lixarraa kaatee gara guyyaa 3 karaa deeme. Gaafa achi deeme jalqaba. Dambidolloodhaan ka'ee karaan hin hojjetamne yeroo san. Dhufee Naqamtee bulee. Ani as Yuunivarsiitii Addis Ababaatti baradhee boqonnaan galee manatti hojiitu jira kottu naan jedhanii. Naannoo 652 515 waan akkasiiti gara kiiloomeetira 1200 wayiidha kan hin deemu. Karaan gidduu sanaa immoo hojjetamne yeroo sana Naqamtee fi Dambidolloo gidduun. Achi ganama ka'een dhufee Finfinnee bulee. Naqamteen bulee. Naqamtee irraa ka'een Finfinnee galee Finfinnee irraa ka'een Dirreedha. Baay'ee fagoodha. Guyyaa 3. Egaa guddaa galatoomi. Waan baay'ee kaasnee jedhee yaada garuu ati amma dargaggeessa ammoo. Amma miti. Nuti dargaggeessa jenna. Ammoo abbaa ijoollee 4ti. Jechuun egaa amma warreen sadarkaa keetirra jiran baay'ee akkuma arginu egaa sooshaal miidiyaan kun waan baay'ee nu barsiisaa jira. Haalli jireenya namootaa hin argina. Milkaa'ina isaaniis akkasuma kufaatiis akkasuma argaa jirra. So abbaa ijoollee 4 ta'uun akkamii haadha warraa kee immoo baay'ee jaalatteedhanii jechoota ittiin dinqisiifattu immoo baay'ee irraa qusatta. Because hin fayyadu jettee yaaddaa jedhan. Oduun hin dhokatu gaa. Jedhanii dhammayyuu. Abbaa koo bira darbuufani. Ijoollee 4. Darbite moo? Darbe. 3 duwwaa qabanni 3 qofa qaba. Tokko siqa. Tokko ana. Ana malee 2 jira. Ani sadaffaadha. Ana malee ijoollee 4 qaba. Tokko bira darbeera jechuudha. Kan dhuganiif kan dhalchan hin lakkaan illee. Hin lakkaan dhugaadha. Garuu ammoo haati warraa kee baay'ee isinis nama hojii ofii ishee qabudha. Filosoofii baratte baay'ee ishiinis. Akkamitti waliin akkamii ati sana qorattee isheen filosoofii akkam walii galtu? Sanumaaf walii galan natti fakkaata. Hamma tokko inni seen jette sirrii ta'uu danda'a. Mataa waliiktaa garuu immoo dhumarratti sumatu deebisee wal cufa waan ta'eef. Isheen filosoofii baratte yeroo yuunivarsiitii waggaa fireeshii ta'ee waggaa tokko fagaafan seenu isheen waggaa 3ffaa turte. Yeroo sana immoo akka yuunivarsiitii seenteen namoonni akka amantii isaaniitti ijoollee yuunivarsiitii seenan kana walitti qabanii gara Bible study kan jedhamutti geessu warra Ortodoksiis warri Protestaantiis maalis. Protestaantii turren lamaanuu yeroo sana akka tasaa dipaartimentii tokko waan ta'eef yeroo nuti kilaasii qabnu barbaaddee dhuftee isin keessa ijoolleen afaan Oromoo dubbattan Protestaantii maal jirtu jennaan.
Ijoolleen Dambidolloo irraa dhufne nama 3-4 wayii natti fakkaata kilaasii sana. So jirra jenneeni achumatti wal barre sanumarraa wal barree baayibili stadiitti nu dabaltee gara ji'a lamaan tokko afaan nu hiikaa turte. Nuti afaan Amaariffaan beeknu. Ijoollee Pirotestaantii kan biraan immoo ijoolleen Finfinnee kun Amaariffa duwwaa beekan nu wajjin turanii. Amma tokko Ingiliffaa walii gallaa gaafa baay'ee nu rakkisu immoo afaan Oromootiin haasofnaa isheen nu hiikti turte. Warri Dambidolloo akkam afaan Amaaraa inaa isaanii ittiin akka barataniif isin jajjabeessan? Eenyu wajjin haasoftaa? Ollaan hin jiru? Hin jiru jechuun akka carraa ta'e. Mana barumsaa keessatti isin jiru? Homaa tokko Amaariffaan nageenyu nuti. Ani amma ijoollee saba biraa baay'eetu jira nu bira. Ijoolleen Amaaraa jiru, Guraageen jiru. Garuu baay'een isaanii afaan Oromoo fa'aa barsiisu. Innufuu nama hojii walii galan waan hin qabnee fi afaan Oromoo baruu hojii walii galu. Saboota namni yaadate Amaariffaa haasa'u hin jiru. Ani amma ijoollee wajjiniin barachaa turre ijoollee Guraageen baay'eetu jiru. Wal dorgomna afaan Oromoo. Al tokko na caalaa fidu, al tokko isaan caalaa fida. Waan akka qubee dogoggoruu fa'aa kana Amooriffa fa'aa maal kana badaarraan argitu. Afaan Oromoo gaafa haasan afaanuma qulqulluu haasa'u afaan Oromoo isaan Amaariffaan beekan. Guraageffa beeku malee. Achitti dhalatanii guddatanii? Achitti dhalatanii guddatanii. Abbootiin isaaniis warri iddoo biraadhaa dhufanii inuma baru. Suuqii gaafa deemtu namni Amaariffaan dubbadhu jedhee si dirqisiisus hin jiru. Afaan Oromootiin dubbattee bitattee gurgurattee galuu dandeessa. Ergan yuunivarsiitii galee iyyuu immoo ijoollee naannoo biraatti hojii wal baree Amaariffa sama tokko caccabsuu jalqabee gaafa Dambidollootti deebi'u kan karaa faaratuun deemaa riyoonaa bilbilame iddoo tokko moggaa wayii qabadhee naabadhee haasaa malee Amaariffaan jechuudha. Jechuun Amaariffaa sagaatti deemtu jedhee si ilaala namoonni hundumtuu. Jechuun faaraan kun eessaa ba'ee jechuu ta'uu danda'an hin beeku. Amaariffichi caccabaadha. No. Afaanuma Oromoo malee afaan biraa gaafa haasaamu daandii masii ilaala namni. Muka baala namni siin jedhu hin jiru. Garuu waan haaraadha. Ani garuu dasee asirratti baay'ee koomiin qabu. Maaliif hin jettu? Afaan otoo hin danda'e afaan biyya kanaa hundaa baradhee natti tola. Beekneenu afaan diinati jedhan. Baranneenu afaan diinati jedhan. Because diinni kee waan siin jedhu waan hin beekne. Amma mallee fooyyee I don't know garuu yeroo sagantaa afaan Amaaraa namoonni baay'een kilaasii dhiisanii bahan ture. Hin baratanii na. Bahaa ture. Akka al tokko barsiisichumtuun dhufu. Innumtiyyuu nama keenya waan ta'eef ijoolleen sun harkaan fudhattu maal hojiin naqadee. Garuu barumsichi baay'ee importantii akka ta'e natti dhaga'ama. Siin fide afaan Amaariffaa. Jechuun effiin finneen. Siin fide maatirikii gaafa. Maal fayyada sii fi effiin maal garaagarummaa tokko. Waan jechuu barbaade akkuma siin jedhe nyaanneenuu maallaqa diinaati baranneenuu afaanii diinaati jedhama. Isatu mi'aa jedhan. Amma jedhanuma haasofne. Baruu dhiisuun keenya buufata poolisii amma yeroo deemte raappoorterii kan barreessu yookiin yaada sirraa fuudha afaan kanaan. Namni keenya baay'een hin jiru achi. Kanatu na gaabbisiisa afaanicha too barannee bakka biraatti hooggansarra jiraachuu danda'a garuu mee ilaali kutaa magaalaa adda addaarra hin jiran ijoolleen afaan sanaan barreessan. Meebii gara fuulduraa afaanicha jijjiiruuf yoo yaaddan ilaalti. Kanaaf qabsaa jirra. Barachuun garuu importantiidha. Barachuun an akka dhuunfaatti akka nama dhuunfaatti afaan hamma dandeesse as many language as you could yoo barattee gaariidha. Nama ogeessotumti afaanii maal jedhu seete namni afaan lama dubbatu akka nama sammuu lamaan yaaduti jedhu. Sammuu afurii yaannechaadha nama dandeenya xiqqoo. Hamma dandeesse dhuguma kaalcharii afaan Amaariffaa dubbatta yoo ta'e matii kaalcharii sanaa jechamoota isaanii mammaaksota isaanii qinee isaanii maal kana numa beekta. Akka isaaniittis yaaduu dandeessa akka Oromoottis yaaduu dandeessa jechuudha. Namatti immoo gaafa dhuftu nama kamiiniyyuu yoo dandeesse afaan isaatti dubbatte carraanatti daftee salphaatti fudhatama argachuu keetii baay'ee guddaadha. Beekumsa argachuufis haa ta'u nama wajjin walii galuufis haa ta'u afaan hundumaa hamma dandeesse dubbachuun beekuun gaariidha. Garuu immoo afaan ofiitiif immoo dursa kennuun dirqamaa jedhe naman.
Sirriidha. Hin kennina. Ijoolleen keenya manatti maal haasa'u rabbumatu beeka. Nurra warra biyya alaa jirantu baay'ee cimoodha. Nama baay'ee jechuun nahaman oola. Namoota baay'ee dhimma Oromoo irratti, dhimma siyaasa Oromoo irratti, dhimma aartii Oromoo irratti of kennanii namoota hojjetan baay'ee isaanii ijoollee isaanii godhattee ilaalte afaan hin beekan. Afaan Oromoo hin beekan. Na gaddisiisu anaan. Aartistoota keenya baay'ee isaanii, barreessitoota keenya baay'ee isaanii, ijoolleen isaanii kitaaba isaan barreessan nama hin dubbisnetu jira. Kun salphina dhugaa. Jechuun ilmi yookiis intalli an dhalchee guddisee diraamaa tokko hojjedhee diraamaan hojjedhe gaafa ilaalu yookiis ilaaltu sosochii mako duwwaa ilaalti taanaan waan hin dubbadhu hin galuuf taanaan kitaaba barreesse dubbisuu hubachuu hin dandeessu taanaan it's a wasted life. Jireenya akkasumaaniiti kantuudha jedhee yaada. Kantuu malee. Dhuguma na sodaachisa. Waan isaan hojjetan gatii dhabsiisuu koo miti. Namoonni kun hojii gurguddaa nuti har'a teenyee kitaabni kana madaalu hin jiru bar waliin jennu abee koomeedii qoosaa abaluu faana hojjetan namoota jennuunidha namoonni kun. Garuu immoo ijoollee ofii afaan barsiisuun an dirqama natti fakkaata. Keessumaa namooti umurii keenya irra jiran gara 40tti siqaaran yookiis 40 gara jalqabaa irra jiranii ijoolleen keenya afaan Oromoo hin beektu yoo ta'e dadhabinuma keenyaan malee haalli mijachuu dhiisee miti. Ani ijoollee koo tokkodha kan Naqamteetti dhalate achitti afaan baree dhufe kaanasumatti dhalatanii namni dhufee gaafa balbala rurrukutu maannoo namni jedhu hin jiru. Maannoo jennaan gadi baasee manatti cufa. Nulleetti cufnaa. Nan qoose garuu. Nulleetti cufnaa garuu. Kiyyallee hin danda'u. Kan jalqabaa perfeektii barattuu mana barumsaa dhuunfaa keessaa baasanii mana barumsaa afaan Oromootiin barsiisan galchee barattee baay'ee dandeessi. Inni lammaffaa immoo xiqqoodhaan isheen sadaffaa yaalaa jirti. Umriidhuma warri kaawwan jala jiranitti barattee jechaadha. Kan kositti muufan jechuudha. Kan kee inni dhufa. Wanti jabaadha. Obsi. Amma fatumti beeknaan gahaa. Sitti maasirra. Ani waan kana irratti yeroo baay'ee jechuun akka keessi koo gaddu nan kaasa iddoo baay'eetti. Dirqama ijoollee. Amma Amaariffaa afaan Oromoo manatti bartee jennaan gadi baatee ijoolleen maaliin jiraatti bakkee. Afaan Amaaraati miti. Ollaanuu sii barsiisa. Garuu jalqabaa ijoollee kee mana keessatti afaan Oromoo barsiisi. Ijoolleen immoo afaan Oromoo kan isheen bartu barsiisaa qacarteefi miti. Wajjiniin haasofteeti. Biratti haasofteeti. Isaan biratti haasoftee isaan wajjin haasofteeti. Mana keessaa haati warraa abbaa warraa ishee wajjin abbaa warraa haadha warraa isaa wajjin yoo haasa'e isaaniin gaafa haasofnu afaan Oromootiin yoo haasofne ijoolleen sun beekaa guddatu. Dhagaa guddatu. Defaultiin isaanii gaafa namni waa gaafatu aneen jaan jedhan anoon beeku siin jedhu. Yoo mana keessaa akkana biratti haasaa maal jechaa guddiste yaaduun irra hin jiru afaan Oromoo haasa'uuf jechuudha. Akka carraa ta'e immoo dheengaddallee iddoo tokkotti haasa'an ture. Kan nama dhibu saba barbaadde fudhadhati. Tigireen 2-3 ta'e wajjin yoo taa'e Guraageen 2-3 ta'e wajjin yoo taa'e Amaarris akkasuma. Guraageedhaa 3 ta'ee Amaariffaa walitti haasa'uun dhageessu. Tigireedhaa 4 ta'ee Amaariffaa walitti haasa'uun dhageessu. Nutoo. Keenya caccabsiisu maasa. Jechuun saboota jiran keessaa hamma nama ammaatti argetti wajjiniin taa'ee afaan biraa kan walitti haasa'u Oromoo duwwaadha. Wal dhaga'u. Kan biraa immoo hin argine as dhiyeenya kanaan Oromoodhaa nama baay'atu hin argineeti. Akkam akkamii? Afaanicha barachuus warreen fedhii qaban baay'eetu jira. Siyaasichatu jijjiire jedhee yaada. Inni jijjiire. Garuu immoo iskuuliin akkasii immoo hin jiru. Ogeessonni akka keessanii kunneen mana barumsaa aadaaltii afaan barachuu barbaadan afaan Oromoo silaa baay'ee banuu qabdu tureeyyuu hin jiru namoonni baay'een fedhii qabu. Karaa garaagaraa namoonni na gaafatan jiru. Yaada kanas namoonni na dhiyeessan jiru. Yaadeera sadarkaa wixineetti proposaalii maal barreesseera.
Garuu immoo investimentiin isaa guddaadha. Mana bal'aa kireeffachuu qabdaa, nama qacaruu qabdaa. Ofii keetii immoo yeroo kee guutuu kennite hojii kooti jettee hojjechuu qabdaa. Ijoollee afuriin guddisaa. Jechuun gara fuulduraatti akka hoobiitti akka waan hin hojjechuu jaalladhutti hojjechuu hin danda'a. Ammas immoo yoo namni iddoo sii kenninaa ijoollee sii qacarraa kottuu hojjedhu hojii kana irratti. Irri guddaan isaa bakka itti barsiisan. Hojjechuu barbaada namni jedhu yoo jiraate jechuun ofii koofis waan hin jaalladhuun hojjedhaa Oromoofis akka oolmaatti lakkaa'aan hojjedha. Hin fayyada saba kana jedhee jechuudha. Kanaan ala garuu akkuma jettu homaa manni barumsaa hin jiru. Ijoolleedhaafis hin jiru. Nama guddaadhaafis hin jiru. Wanta qabne baay'ee qabna bara wanta nuti baay'ee yaadne gadi teenyee lafarra teenyee hojjechuu qabnu baay'eetu jira yoo teessee ilaaltu duwwaa jirra garuu waan guutamne fakkaata. So hundarraayyuu like tasgabboofnee teenyee yaaduu akka barbaachisu natti dhagahama. Baay'ee. Ati mudannoon afaan wallaaluun si mudatee jira? Iddoo biraatti wantoota naaseedha. Iddoo biraatti wantoota naaseedha akkasuma miidiyaa irratti baay'eensaa kan mana rifeensaas iddoo tokkotti taaseen ture. Irra nu deebi'e. Yeroo dhufne homaa tokko Amaariffaa waayyuu hin beeknu. Watat Dambidooloo irraa yeroo dhuftu yuunivarsiitii gaafa galle qacarraa ta'e as gallee kanaaf hamma gaafa gallu immoo mana barumsaa nuti irraa baranne beezii irraa dhufanii gara barattoota 20 wayitu asuma isaan geenyu wajjiniin. Kanaaf doormiiyyuu nama 7 taanee nama 8 taanee waluma bira galle ijoollee afaan Oromoo dandeessu hundi keenyayyuu. Kanaaf carraanitu nuti ittiin afaan Amaaraa barruu yeroo bakkee baanu duwwaa maal ta'ee yeroo akkuma jalqaba dhufne sanaan immoo gadi baatee waa bitattee nyaachuun jira, bitattee dhuguun jira, mana rifeensaa dhattee jala qorachuu maal kun jira. Yeroo achi deemnu hamma dandeenyeen mucaanii sanyii jedhamu jira. Otoonatti ni minna kofalchisaa jira. Sanyii mucaa jedhamutu jira. Mucaa Naqamteetii nu biratti barate fooyyee qabanurraa hamma danda'ameen isaa wajjin deemuu barbaanna. Isinii hiika waan ta'eef. Nu ajaja. Waan nyaannus nu ajaja. Waan nyaannu nu ajaja. Waan dhugnu nu ajaja. Kaaffee yoo dhanne akkas 4-5 taanee dhannaa maal barbaadda dursee nu gaafata. An maakiyaatoo adiin barbaada gurraacha jedha sun ispiriisii jedhama. Gaafa namni keessummeessa dhufu hulet maakiyaatoo and shaay jedhee ofiisaatiin ajaja. Ofiisaatiin ajaja. Kan na dhibu mana rifeensaa yeroo deemu jechuun mana rifeensaa dhaqeenaa wajjin taa'ee dabaree eegi maal hin jettuun maaliin jedhaanii laas jala duwwaan qorachuu barbaada maaliin jedhaanii jedhaan akkas jedhinaan jedhee barreesse jechuun natti himaa qubee malaatiin kanaan barreeffadhee dhaqaan gaafa dabareen koo kana godhee ilaaleen. Waraqatichi. Teessumarra ergan taa'ee booda yoo na gaafatte akkas naa godhiin jedhaan. Sana booda haadamus yoo sennaan jette. Asii na dhumus baalaatoliis haa ta'u maalos yoo sennaan jette jechuu malee maal. Yeroo tokko barsiisaa tokkotu qabxii koo dogoggore. Isa sirreeffachuun dipaartimentii dhaqee biiroo. Barsiisaan sekireetariin dipaartimentii keenyaa immoo dubartii guddoodha. Dubartii kabajamtuu dipaartimentii sana keessa waggaa dheeraa jiraatte. Dhaqee Abdoo jedhama mucaa akkasii karaa Arsii Baalee kanadha. Wajjiniin nannaan naafa gaafatuuf nu wajjiniin dhaqe. Gaafannaan isheen immoo waan biraa gaafatte. Akkasii rakkoo akkasitti isa mudatee akkama godhuu jennaan isheen gaaffii biraa deebiinsee gaaffii ture. As garagalee gaaficha na gaafate. Maannoo xayyaaqee jette. Isa dhaadheen. Annaa ofiisaatiin gaafatu reenni jette. Amaarinya jedhameen. Danda'u Amaariffadheen. Dandeessu naan jette kana akka aarii dandeessuutu naan jette. Afaan Oromoo moo afaan Amaaraa? Amaariffaan. Amaarinyaa salim naan jette. Jedheen. Inde Itoophiyaa weedallam inde. Itoophiyaa miti mooti naan jette.
nan aare jechuun dhiigi keenya yeroo qabsoo maala sun immoo jira miti. Danfa. Itoophiyaawii miti naan jette baay'ee naare. Itoophiyaawii ta'uudhaaf ana maarifa beekuutu narra jiraayi. Dirqamadhaa. Jechuun hin barbaade. Akkatti Maaliin jedha? Aartee ibsatu. Maaliin jedha? Aarisheetiin nan bare maarifayyuu. Dasee asitti waamnee waa'ee Dambidoollotoon gaafatiin deemuun cubbuudha. Waa'ee ukkaamsaa fa'aa Dambidoolloon durii Dambidoolloo birriin akka boqqoolloo jedhamaadhaan. jedhu. Jedhamaadhumaan fixaa jirraarra. Akkamii Dambidoolloon ati dhageessee fi ati keessatti guddattee fi Dambidoolloon amma maaltu fooyya'ee maaltu badee amma maalirra jirti Dambidoolloo akkamitti quba qabda? Pileenii galchinee irra hin beekta. Ulfaadhaa. Pileenii deebisneerra. Dambidoolloon ani keessatti guddadhe suma ati birriin akka boqqolloo jette kanadha. Birrii bira geesseerta? Birrii bira hin geenye garuu harkatti ilaalaan ture maatii harkatti. Birrichi inuma ture jechaadha. Inuma ture. Ayyee. Jechuun namni biyya keenyaa kaashkirooppiin qaba. Buna. Waan nyaatanis inuma qotata boqqolloo xaafii maal xaafiin illee baay'een tolu garuu waan nyaatamu waanuma warshaa galee bahu malee baay'ee gabaan dhaabbatu. Wanti akka fuduraaf kuduraa kun immoo gambeelattiyyuu nu biraa fe'ama ture. Dhufanii sanbadduraa fi roobii nu biraa fe'anii gambeellaatti geeffama ture. Wanti hundumtuu hin jira ture. Namni biyya keenyaa qotee bulaan inni akkamii ol xuratee gad xurateetu harree irratti kaabolii jenna nuti xiqil gommanii kana kaarotii kana maal harree irratti fe'atee dhufa. Uffati isaa xuriidha garuu kophee qaba. Baay'een sana warri buna fe'anii buna isaanii fidanii gurguratan immoo baay'een isaanii leezarii uffatu bara sana leezarii. Faashinii ture. Kaabinee duwwaatu uffata ture. Nama mallaqaa isaa hin qabu bitachuu danda'u nama miila duwwaa deemuun argitu. Hundumtuu gabaa gaafa dhufu bareedee kophee isaa uffatee haxuratullee malee harreen irratti balleessitu malee fe'anii baasuun kun irratti xureessu malee uffatuma gaggaarii uffata namni biyya keenya. Rakkina hin argine. Biyya keenyaatti badaa rakkatu hin argine. Namni dhibaa'ummaa isaatiin rakkatu tokko nama jira. Garuu akka biyyaatti biyya gaarii turte. Biyya gaariidha turte nan ammoo kanaan hin jenne. Biyyuma gaariidha. Yuunivarsiitiin galee erga yuunivarsiitii galee immoo boqonnaa duwwaadhaaf hin ganna gala. Yeroo eebba barattootaa tokko deemee pileenii chaartardiidhaan deemne ganama deemne waaree booda deemne magaalaas hin argine. Jechuun meemoorii waggaa 8 qaba. 2010 deeme waggaa 2018dhaan akka lakkoofsa biyya kanaatti. Dhakaa bu'uuraa buusnee lalisaa hiikaa achitti hoteela ijaaraa jira naannoo yuunivarsiitii sanatti. Anatu irraa quba qabaa jechaadhaan yeroo 3 deemee jira. Laga borxaa bu'ee jira. Borxaa deemte? Deemee jira. Ukkaamsaa nyaadheera. Uummanni Dambidooloo baay'ee namatti tolu. Uummata baay'ee garraamiidha. Baay'ee. Lafti isaa warqeedha. Gubbaan isaa buna yeroo hundaa kennaa bunaatiin galla. Natu sirra caalaa beekaa jechaadha. Ammatti waa'ee deddeebitee taate. Silaa Daseen jaalala ibsachuu yookiin immoo siin jaalladhaa jechuun jaalaseedhani. Jetteerta dureeyyuu. Lakki amma barabaraatti. Amma barabaraa siin jaalladha. Isa barabaraa sana jibbisaa. Jechuun dhugaan amma barabaraa jiraachuu koos jiraachuu ishee sin beeku. Kanaafuu haadha manaa kan keef ijoollee kan keef jaalala kee sirriitti ibsatta jechuudha. Baay'ee. Maal qaba isaan malee. Gochaanis jechaanis hamma jechuun irra jiru. Gaarummaan isaa isheenis filosofii baratte waan ta'eef. Si hubatte. Waliin murru. Namni jaamboo jootiitiin wal fakkaata siin jedheen beeku. Ilkaan keenyaa filaata. Naan jedhu turan dur. Dhugaa. Amma xiqqoo isa caalaan furdadhee. Indii maddaati. Akkasii. Fuula keessatti xiqqoo wal fakkaata. Naan jedhama ture. Rifeensi keessanis. Waanuma jedhamuun sitti maal. Gabaabbatte malee jaamboodhuma naan jedhama. Hundaafuu waan baay'ee haasofne dasee ko wanti hafe yoo jiraate meebii silaa otoo ka'ee jettee dhaamsi nuu qabdu soo jiraate akka miidiyaattis yoo jiraate carraa siifaa kennuuti goolabna.
waan hin jedhu baay'een qaba dhugaa dubbachuudhaaf hammamin irraa jedhaadha malee. Akkuma tolee akkuma yeroo biraas deebinee wal argina. Waanuma amma gidduu kana miidiyaa irra deemaa jiru waan ta'e maal tokko gaafa laaltu akka dhuunfaattis akka sabaattis wanti nuti of gaafachuu qabnu baay'eetu jira. Kaleessa waa barreesseen turan fakkaata. Sababa malee wal jibbuurraa sababa malee wal jaalachuu wayyaa waan jedhu tokko barreesseen ture. Amma baay'een keenya jireenyi biyya lafaa kanarra jireenyuma tokkitti jiraata namni tokko. Ishiinuu baay'ee gabaabduudha. Guyyaa duun hin beennu. Jechuun moomentii nuti jirru lubbuudhaan jirra jennee kan nuti yaadnu isuma amma lubbuudhaan jirra jennee dubbachaa jiru kana duwwaadha. Waraabbiin kun utuu dhume waan ta'u hin beeknu waraabbiin kun dhume waan ta'u hin beeknu. Akkasuma baay'ee gabaabduudha jireenya namaa. Yeroo dhalate irraa ka'ee du'uu danda'a namni. Jireenyuma hammana gabaabbate kanaaf immoo jireenya hammana gabaabduu taate kanaaf immoo sababa malee wal jibbuun maqaa wal xureessuun hinaaffaan hin barbaachisne walitti goomachuun kun utuu nutti hafe akka sabaatti akka nama dhuunfaattis namni namatti naafu yeroo baay'ee ofuma isaatiitu miidhama malee namni itti naafamu sun yeroo baay'ee waan ta'u. Amma immoo social media kan fayyadamu baay'een dargaggeessumadha. Ijoolleen illee keessa jiru. Namni kun hundumtuu walumatti yaa'ee wal arrabsaa oola. Maqaa wal xureessaa oola. Lafa tinoollee si dhaabaa oola. Maal irratti argeeti jettee yoo of gaafatte immoo homaa ofirraa dhabuu dandeessa. Yoo asirratti argeeyyuu utuu sin arrabseen sitti himuu danda'a. Utuu wal hin arrabseen wal gorsuu dandeenya. Hamma kana amma arrabaan walitti naafuudhaan jechoota barbaachisne waliin jechuudhaan gara iddoon taaneetti wal dhiibuu keenyarraa yoo mallee waan gaarii namaan jennu yoo dhabne yoo macallumanne yoo arrabsuurra immoo namni hin beeknu malee jechi namaa tokko ilaalcha namni waa'ee namaatiif qabu jijjiiruu danda'a. Namni arrabsamu tokko jecha an fayyadame tokkittiidhaaf nama jechuun bineensa jedhee akka inni amanu taasisuu dandeenya. Isa booda immoo namni sun akkamitti akka deddeebi'u beeku tilmaamuun nun dhibu. Namni namarraa akka abdii kutatu taasisuu dandeenya. Namni jireenyarraa akka abdii kutatu taasisuu dandeenya. Kana hamma kana yoo waan gaarii waliin jennu yoo dhabne mee calluma jennee maaf waliin ilaallu. Akka aadaa keenyaatti immoo waa'ee siinqee kaasnee haasofnaa, waa'ee qanafaa haasofnaa, Oromoon safuu gadaan Oromoo akkasii, Oromoon dubartiidhaa fi yoo siinqee isa qabatte gidduu galte waraana dhaabaa maal jennaa gallee immoo obboleettii keenya, kaadhimaa keenya, haadha manaa keenya immoo dhukkeerraa kaasna. Kun ulee duwwaadhaan miti, dullaadhaan reebuu duwwaadhaan miti. Wanti nuti arrabaan jennu ijoollee durbaa keenya shamarran keenya hammam jajjabeessinaa, haadholii keenya hammam jajjabeessinaa, hammam yaannaa fi kana hundumaa utuu dhaabbannee of ilaallee jechuun barbaada. Waan amma dhiyoo kana ta'aa jiru wajjin wal qabsiisetanii kana hin kaasee. Baay'ee galatoomii. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenyaa egaa turtii nuti barsiisaa fi barreessaa Dastaa Alamaayyoo wajjin taasisnee kana fakkaata ture. Egaa akka waan baay'ee irraa barattan gidduuttis akka kolfaa turtan ittiin bohaartan abdii guddaa qabna. Hundaafuu torbee keessummaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti isiniin hin jennu. Irra duubaan jettu qabdi. Isinis miidiyaa keenya miidiyaa Soofumar miidiyaa harka keessanirraa subscribe godhaa. Maatii ta'an waliin bohaaraa bashannanaa isiniin jenna. Torban keessummaa biraan hamma walitti deebinutti nagaatti.